manicha keessatti ol galeetiin ofitti cufaa hangasitti dhufuu hin danda'a. Yoo banuu dhise barri sammaarra nu taalanii galan blokkeettirra nu taalanii galan waan ta'eef manicha keessa galee ofitti cufaa sabaqaa amma guys warra nama beekan amma guys warra nama beekan amma laal nuti illee barsoodii keessa nama ni beena garuu bikka amma isin jirtu kana namni Makkaa Madiinaa kanatti Riyaad kana numa jiran ijoolleen bargan amma Saaraa kana keessa nama beeku isin galee ijoolleen Saaraa keessa wal beektan meeshaan wal godhaa maal inni yoo kanaaf hin taane maal inni rakkoon waliif ta'uusa ishi kino amma simmoo tokko wallahi ana albaan jira jedhana meeshaa akkati warra koomantii nu raadhisi qoy nama babbeenu galchine tokkummaa aneessa jira suuti jiraami maaltum silkii bilbilaa jira Mira naati ijoollee takka dawalaa jira qaame. Yalla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan nuti qabadha. Urga galgala doonno simbantanii makadhanna nama ngalchuta. Mucattii yoo abahaa jiraatte amma abahaa ijoolleen erginuuf jira mucattii achi jirtu dubbise lokeeshiniis bilbilli biraas keessa isin kenna narra ergaati. Ubira dileeti godha abbaan na ergitan ana bira akka dileeti ta'utti osoo hin taane isin bira akka dileeti ta'utti annama hojiiti xaaxaa keessa nu barbaadu garuu ijoolleen abahaa jirtuun jirti albahaa wali dhiyaatti mucattiin maakii jala seeni ergaadhu jedheen yoo dhufte yoo dhufuu baatte mucattiin ta'a achi jirtu yoo ta'uu baatte mootu lokeeshinii mucattiin na ergaati anama mucatti ergee isinit deebi'a. Namni lokeeshinii mucattii harkaa qabdan anin bayaa keessan na dubbisaati na erga ana moo mucatti erga isin deebi'a maaki mu'az jira miti amma azala mu'azam location ishee nama ergiteef sana isarratti ergaa deebuun immoo bilbila azala jiru kana mana jira harkaan qabu malee sila sarara na ergitanii bilbila biraatiin jiraanini bilbila biraatti isin kenna na dubbisa namni location harka jiru na harka jira namni jedhoo jiraata ani moo keessa baay'atini adda onnan si eegana dafina bare hayyee qoy maaki ay ragata is akkam nagaa isa jirta saati Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mucattii yoo sunis kayyeru kasireesitu yoo ka akkas nama soodha malee nama ta'e hundaan akkam goote eessa jirta akkam taate hojjettani yeroo inni ati jarjara jirta barati jarjaratti jirta kanifu gargaaru fakkaata jarjara jarjara jirta obsiti amala waan nama ga'u tokko kan nu deemna waan ta'eef just biidoolee baatee nu dubbisuu qabda si galee viidiyoo keelaalee barbaadan jala deemaati viidiyoo onno keelaala maakina dubbista yaa tokkummaa maal jettee Assalamu alaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موزين إيسا جرسة مزميل إيسا خطي أيه إرجيف كاخيسان إيسا خطمي inni waa tokko jedha daruun jedhu wantichi inni ariifate Abdulaziz natti fakkaata wantichi akkanatti dubbachuun isaa gaariidha achi fiduu fi ariifateeruma seetti dubbachuu waan isa miidhus qaba waan ta'eef akkasitti dubbachuutti amma nama siifa waamtan irra isuma kana qabaan sidas kanuma jechuun ol bahe nama tokko isa maal goonaan bu'aan qabu yalla qoy amma keessaan ergi faayyee quftu inni sodaa qabaachuu waan danda'u kanatti ergaachuu barbaada maaki quuftoo osoo hin taane namni amma lokeeshinii si argisu eenyunni kutee barreessa akka kuteen dhabee bar yaamaan jira reefu Baure maybe na barreessin na baay'ee deebi'an qoyshi. Qoy. Yoo si barreessee beekte ililli akan nu asirratti si argachuu waan dandeenyeef hin bahin. Muzee yoo haa ergiteef ta'e ililli takka kan nimee. Sila maakin lakkoofsa soodii sirriitti daddawwalama. Araba moo ijoollee keenya daddawwalaa jiran? Eenyu sila? Lakkoofsa dhuma tokko miidhagdaa. Akkana goonaa qoyidhaadha. Websaayyee. Maaki dhagaa yeroo tokko. Bilbila biyya kana keessaa dawwalamu kana booda gaafa siin deemte eenyu waan ta'eef nama tokko irraa kaaftee keessattuu ijoollee Oromoo naannoo sana jiran haasofsiisuu hin qabu. Bilbiluma suudii waan ta'e haasofsiifnaan rakkoodha. Amma Abdulaziziinis argachuun xiqqaadha jechuudha nama bilbila sana qabu haasofnaan. Silkii kaasuun qabdi sirri jette.
muzammil kutee jira yee because kutee jira atummaa ergi faama Yo Abdulaziz furmaata ka godhuu dhabu anillee bilbilee jira mushawaratti Abdulaziz waan jedhu haa jedhu. location fi nambara ergi bakka ati amma quftu namni argamee jira ijoolleen taa kutee jirti tefi Lookshinaaf nambara godhii fi anillee Suudii jira Suudii keessa bakka kamiyyuu si fuudhuu dandeenya. Lookshinni kee qofti noormaanii haa ta'u. Yo Abdulaziz fala si Zambilii fi Zaaraa maal jedhamte? ayyee muzammil kutee bar rakkoon bara amma wal dhagaan jiru kuteeti ati amma isaaf ergi amma furmaata dhumaati kun si galee Ati mucaa gaafattu kana bilbila isaan qabdu ati muzammil noo dhufee jira muzammil qoy ayyee biibtuu si deebisaa qoy ishi muzammil illii takka darbi illii takka ililli darbi muzammil irra deebiiti qoy dhufee jira qoy nin galchaa obsa Maaki. Eessa kuttee ilaalee sittiin iyyuu ture bar. Nama haasofsiisutti ture. Araba argadde araba yoo ergiif jettan amma ergaaf Oromoon tokko hin jira naan jedhe shoodden mee shooddee galchan jalaa bu'a. Amma namni argamee bar michiyoon amma sangalchi osoo jennu. Muze atillee yoo buute anillee bu'eetini mee keessaan naa barreessi bilbila jala jiru irratti hin barreessin bilbila sanii miti keessumaan naa barreessi anaafatis hin buuna ka abbaa dura dursuu raggaa xaalleen nama arge jedhee abbaa dura dursee mucattii dhaqqabuudha ka barbaannu malee ammanu. Sirri jettee laagala toon fayyaadee amma ka barbaannu akkana jechuudha isaaf ergi amma ergiif. Bakka hanga bu'aa qoy gabbu'aa muzee naa ergita. Qoy daqiiqaa si dubbisaan bu'in. Amma laa walii gallee jira harkitanii ilaalu walii barra yoo wal dhageenya walii galla. Amma isaaf ergi atillee nambara ergii fi location ergiif. Tola yee lookshiin itti erga rakkoon qabu. Mishwaara irratti immoo araba wayyaa fittashaatu jira akka malee dachaa jirti ijoolleen maatii kanas ilaalcha keessa galchaa. Ilaa siifu Oromoon bari akka itti galu bar wal keessa walitti namuma ergaasi namni kana hojjetu akka nama quraan affa deemataa keessaa qabutti beeka amma namni siin ariifatta jettan kuni muudiidhuma isaanaa galeera naa jechuudha hojii kana waan hojjetu baasee siittiin dubbatu. Yaa dhugaa keeti yaa nuti maal waa'ee suudii waan beeknu hin qabnu sanumaa fi bara amma ergaa fi erguu kutaniimi. Yaa walii erguu kutaniiru amma. Sila mucaan eessa tarte maaf mi'uuti godhattee deemte moo isa deemte maafi? Jira barbarri ittuma maarasanii fi mana gurgurfaa wayii jira beektaa safara kana mi'uutiin godhin lubbu. Hayyee. Tarii yoo dhufanii waa siin jedhan dhaga'uudhaaf illee jechuun mi'uutiin godhin. Ragataan eessa jirtaati? Bikka isitti dhiyoo jirta? Amma bikka haraasa. Riyaa ijoollee magaalaa jirtu rasiida naa guutaadha araba daarektii dawwalaa fi bakka kamiyyuun fuudha kiyya mushawar. Raggataa maaki. Maayiki ayyaan nama jiru tokko ol baasime. Bakka hin barbaachisu amma kanas galchuun bakka amma. Argattanii? Nama kannee. Dhiifama maaki yoo muzammilitti erga yookiin ammoo namichaan amma jedhu sun itti erga yookiin ammoo ijoolleen teelatamu olla san jirtu jira ijoolleen achitti buustanii ajamtu buru waa idoo asirfiduu dandeettan ollama jira mucaan bakka jisin jirtu kanaan yoo lakki hin danda'amne ammoo namuma tokko godha muzammil akkas namnummaan tokko itti ergaati obsaan dhageeffadha yoo hin danda'amne ijoollee itti ergee buru waa idoo asirritti haa buusanii abbaa feetan biratti. Ollaa isimoo. Walla mesii jirti bakkuma jiran kana bakkuma mesiin jirtu kana jirti ijoollee yoo amma mucaan haasaa jiru bakkuma lookshina kana jirti ijoolleen. Yoo amma nama kana san jedhu jirtanii sanii mana muzammil yoo ta'e muzammil itti ergu yoo amma jaarsa kaan manchee sabee san taate inni itti ergu yoo hin danda'amne ammoo ijoollee ammatti fidee biratti buufne boru ganama waa'ee dawaasir biratti buun micattiin ammoo namni mushawwara kana deemee nama fuudhu dhugaa ta'uu qaba yaani soba hin jaalatan booda ammoo rakkoodha namni nama amanee rakkoo keessaa booda nama hin baasan isiin hagam amanamtuudha quuftuun wayi booda achidha itti jetti. Inna kana ta'ee fi namuma tokko gaafadhaa itti ergina kun amma ijoolleen ollaa jiran. Ya jaman barbaadee. Amma ayyaatis waan bireeda yaada bireeda fiddee kunillee yaada gaariidha. Atillee nasumarra taa'een bu'iin mee ni eeyna daqiiqaa takkaaf akkana ni eeyna amma walii erguu jiran waan ta'eef yoo deebi'an ta'e ni eeyna yoo hin taane immoo asumaan furmaata biraa goonaa jechuu. Yaa bireeda. Erga abbaan maan dura gayaa fuudhu.
Shoodde yoo akka jedhu nami bira jiraate hundumaa fuudhanii iyyumaan rakkoo qaba. Namnummaan bira ga'e mucattii lubbuu haa baraaru. Shoodde illeen hin taa'ini ammarraa lookshiina fudhadhuutii mushawu. Mucattii fudhuu mushawwara keetitti ergi mushawwarri kee haa deemu. Yoo ka Muzammil dura illee bira ga'e keetuma fuudha. Kammaan dura bira ga'e haa fuudhu. Lookshiin shoodde illee haa ergamu. Shooddeen namni kun ol ka'eetu man deemu. Laazima warri mushawara kun maallaqa gaafata. Yoo asii deeme booda akkam godhan amma fakkeenyaaf mushawara yoo ergite maallaqa gaafata. Ani illee yoo mushawara erge maallaqa gaafata. Kee deemeetiin bilaasha dhaqee deebi'a. Namuma tokko kan Muzammil tokkichi dhaqee yoo fuudhe ala wasaala yoo ka danda'u taate. Lakki hin danda'u ijoolleen teenya kun achirti ijoolleen adeerran xiyyaati bakka san jiran amma isaa kanatti achi baafne boru ganama ammoo maakiinuu namni gootee fi namni bira namni go'ee fi waa'ee du'aa sirriitti buufna. Namni akka nama callisee naqu maallaqa gaafatan. Kwa ijoolleen falhaa godhan yoo danda'amte kun ijoollee bira buusan ijoolleen kamis jirti wallahi ijoollee adeerran xiyyaati. Muzammil nambara isaa qabatte itti bilbili. Turanii bara. Ayyee bahee deebi'aa ta'e itti dabalee bahee deebi'aa. Yammalaan safara jirtuu fi bikka jirtu mee himadhu waan taatellee uummataa fi mimii gabaabsiti bara amma rabshaa ture waan taates nuuf himii tasgabbaayiti bikka jirtus safara jirtus lookeeshinas ijoollee ergitee fi asumarratti dawwaltee mashaawara siif yaamtee mana isii si geesti jechuushi shugguxiin yookiin immoo ijoollee biraa Riyaad keessa yoo ta'e akkasii mashawarri ergamu ta'e illee nama biraa ol sii galcha jechuun nama Usmeen illee ni jira namni biraan illee ni jira namni nuti beeynu illee jechuu sodaattee jiraatte. Garuu amma maal taateeti mee gabaabsinuuf himi. Ayyaa walirraa kaasee hima sagalee qabee dubbadha akka jiran dhageenye tokkoffaa walaa ani kontiraata dhufee suudii yeroo dhufu bakka bishaadhamtu bakkuma ammaa kana dalagee ture. Ji'a 8 naannoo akkasii dalagee achi booddee haramni kan koo maallaqa na dhawwachuu jammartee bakka dalagaalleen seeraan mana keessatti fe'icufanii beena dhiisanii deemu turan. Achi booddeen immoo deemuu hidhee lookeeshin ijoollee dhalee ergeennaan isaan irratti bartee akkan deemuttee mana keessatti ji'a 3 wayii na cinqite baay'ee tokko. Cumaan guyyaa tokko mana caaltutti holgalee iyyee na qaqqabaa daraadheetu jirri na tumanuu erkaabee gaafa sana poolisitti dabaladhee poolisiin kun gaafa fuudhee biiroo na geessu jarri biiroo biyyee galtamoo akkam gootaa naan jedhan biyyeen galu asitti dalaguu barbaadan poolisiin sun immoo ati ijoolleedhaan naan jedhe bakka kan siitaa bakki dalaguu hin jedhee mana obboleessa sana geessu obboleessa immoo Ameerikaa jira garuu dhalataa Morookooti namichi kun bakka kana na fide gaafa na fidu Indoneeshiyaa tokko Filippinii tokko jirti mazaraa caammaa dhiquu caammaa nama poolisotaa kana xaxxaaraguudha. Mazaraa kana keessa oolaa kana eeguu bishaan kennuufidha. Achi booddee namichi inni na fide sun poolisiidha garuu hin deeme iddoo inni deeme hin beeku. Amma immoo nama biraatitu iyyuu bakka kana bakka bu'ee jira abbaan mazaraa kana hin jiru. Achi booddee namichi kun immoo alamma iddoo mazaraatti hangalee na maal gochi dhistee dhuftee naan jedhe. Akka dhiiraatti hin dalagee ture gizee danuu dubbadha garuu namichi kun namatti ni dheedheetiin sodaadhe malee xiqqoosii. To ammaati qaalichi waan godha itti sodaatte jechuudha. Maaf baddee galtee ana baddee gale bishaan dheebadheetiin baddee gale maaf baddee galte amma namni jarri kun dhufanutti jedhe. Okay hoolota dhiistee ati bishaan dhoobannaan bika hoolaa tiisitu dhiistee bishaan dhuguudhaaf deemnaan amma siiloodha jechuun inni mii? Sokkeetti jira bakkee dheengade sokkeetti tatamee hoolota tatamee gaala faan bakka badee naan jedhe kan badeen beeku jara dhiiraat eeguu turan. Achi maal dhiistee galtee naan jedhe naan erkaa baheen dhokadhee maskootii irraan bishaan sana fudhee iddoo kanatti deebinaan iddoo kanaa tamman jirtu eenyutu asii deemee akkamitti asitti deebitee dheenetti ka'e. Natti ka'e uffata fidan mucaa bicuu wayii uffata fidee nama mucichi sun maal gochi uffata koo fidee mucaa sana mucii tokko hidhee dinuu hin dhoofne uffata koo fidee deemi naan jedhe bakka ta'e yoo si geessu fi baabaan hangasitti taa'e naan jedhe. Yaa warri ni sobdan jettanii maaliif beektan arabni kun waan re'ee geessu badeeti miti. Burcuqqoon tokko yoo cabxee damooza keetirraa murata. Maan akka hin beekne godhattan. Burcuqqoo takka damooza keessanirraa warri murameen jiru saanaa cabsitanii saanaa waan qarshii 5 fi waan qarshii 10 cabsitanii damooza keessanirraa kutamee hin beeku kun re'eedhaa miti. Soban jeena ustaa'ee namarra dhaabbattanii namni amma micoon tuni maa sobdeette mee maa sobde amma maa sobde akka dhiiraa hojjetaa jirti. Warri dhiiraa warri gaala fa'aa achi dalagaa jettu suni lammii biyya kamiiti? Lammii Filippinii tokko immoo Indoneeshiyaadha tokko. Indoneeshiyaadha?
tokko Filippiniidha. Bakka kana dalagu turan hadha nama maalootu deemu maan jedhanii deemanii ani immoo diqqata gidduudhaan galee ture. Bakkeen ati dalayduu fi manni isin galtan garagara moo walitti dhiyaata? Gara galee ammana keessa dalaguu ergiin jammare torbee tokko higeera qaata dhiise bakkee kana dalaguu torbee tokko mana keessa dalagaa ture iddoo kanas nan dhufa garuu alan immoo ji'a lama gee as na fidanii dalaguu jammare iddoo kana. Jarri si dalaysiisu eessa jiraatan? Ganda tokko hin jiraattanii? Abbaan mazaraa kana as hin jiru iddoo kana hin jiru. Warra kafiila yaani jara itti gaafatamaa mazaraa kanaatiyyuu bakka kana ta'an. Okay. Mazraa ati dalaydu kana bakka san kilaasiin bakka hin galan wanti nyaata itti godhatanii fi wanti dhugan bishaan waan akkasii hin jiru wanni takkallee hagama nagaltutti argattu moo achis hin filan? Qopheessinee finne taraa finne intala tokkotti jirti taraa wajjiniin finne ilaa shufuulaa kilaasii akkasii ilaa kun ilaa mana akkasii sabara kan inni jiru. Yaa ati amma jechuun qaalichi ilaal namas dalaysisu situ beekana beektaa namni amma fakkeenyaaf amala nama dalaysisu tokko si malee nuti hin beeknu ati ammoo lubbuu keetirratti amma waan ani godhaa qaalichi kuni jettee jechuun arabni gisee aaree nama lolaa namallee tumuus danda'a garuu ati amma akka yaada keetitti waan ani godhaa jettee sodaattee jirta asirraa deemuu barbaadda miti amma nuti waan goonu. Isatu dhaggeeffadha walumatti isa duraanii himuu an sodaadhaa raayyoon haasaan harkaa babbadaa raana isatu tuyyuu shaantaa hin kifradhu bakka biriisi geessaadha biyya sin geessuudha paaspoortii kan natti kennuu dide suuraa wayii kan iqaamaa kaafadhee jiru jira iqaamaa sana keessaa balleesse ambar mana tokko hin dalagu mana obboleettis na geessa mana haadhaas na geessa iddoo barbaadan na geessa annan sodaadhaa yoo inni waa tokko na godhe booda maal godhaan. Okay, haye. Amma bakkeen isin galtanii fi bakkee namichi galu walirraa fagoodhame. Walirraa isatutu awwala waan irratti naqamu jammari. Ilaa dhaggeeffadha al tokko adheenya wayii an akkasitti laafirra gaggalu ture ilaa adheenya wayii laafirra gaggalee fi hojii hojjechuu jammare achi booddee ganama faan laafirra gala halkan faan laafirra gala bakka ati jirtu Oromoo ta'e walaa Itoophiyaa ta'e walaa nama hiriyaa koo ta'e bakka ati daldu kana namni akka baruun barbaadu naan jedhe silkii dhiisuu qabdaa lakki dhiisuu hin danda'an yoo booda waa ta'u jedhee namni waasa godhin jiru dhiisuu qabda kafiila isaa kaa'uu nama jala dagalu itti gaafatamaa as keessa dalagu kunis dhiisuu qabda tiiktookiif namni akkas hin barree jedhan. Namummaa bakka jedhan isaan bakka daladu nama akkas hin barreedha. Ati beektaa naannoo jirtu kana naannoo daleeti? Bishaadhama garuu bishaarraa sa'aatii tokko fagaate tubaalaa dhamti iddoon sun safarri sun intini itti hospitaala hojii jirte bukkee kana. Badoo dhala. Bishaarraa. Mana hojii safara kan jira mana jira. Kilomeetira hagam fagaata? Ijoollee wayii. Garuu eessarraa eessa beektaa midheessi? Ati amma lookeeshina kee erguu hin dandeessaa? Intini waayifaan immoo irratti wasappii irrattis dalaguu dide waayifaan dalaguu dide daataan illee jara godhe ta'e hin beekuun akkamitti erga garuu hin dalagamse hin jira. No akkamitti dida waayifaan tokkokkii dalagu akkamitti weetsaappiin dalagne? Waayifaan ni kan jira dalagaan jiru amma intini kootiin dalagaa jira. No keetummaan daataan keetuun dalagaa bilamii bar maalirra geessan? Maal jettati? No daataan hin dalagaa bar. Ratama lookeeshina tokkokkii shabakaa biyya kanatti tokkokkii dalagu kamuu hin erga ka tokkokkii hin dalagne lookeeshina erguu hin danda'a shabakaan. Lookeeshina ni ergaree dawwaluu hin danda'u ammayyuu yooniim caadhamoo ilaalchisee ture isatti qaata himachuu jammaree isa ilaalchisee nan dalaguu dide mokkoraa turre ambar keessaan qaata mokkoruu jammaree garuu dalaguu dide lookeeshina erguu nan ergala booda dawwaluu hin danda'u malee. Akkamitti WhatsApp irratti lookeeshina erguu hin dandeessu? Ni danda'a danda'ullee. Tokko bakka
amma meessa jirti micoon shugguxii. Karaakshee arguu eega dandeessa bareedare. Ishii shabaqaa irratti ni dalaguu dide wallaahi irratti dalaguu dide. Asirkii biraan qaburee kana malee. Maal jettisa? Akkam Yawana jaruma tiyu untina location hidhachuu danda'a malee wanti TikTok dalagu akkamittiin location erguudhaaf dalaguu dide WhatsApp irratti. Lubbuu TikTokii kun TikTokii jechuun bar daataa guddaa barbaada bar. WhatsAppii imo waan kun daataa makoo waayifamti daataa makoo kanatti dalaguu dide irratti dalaguu dide. Daataa makoo irratti dalaguu dide. WhatsApp irratti moo? Imo irratti WhatsApp irratti garuu messengeraan erguu danda'a messengeraan ni dalaga. Kan messengeraa koo likkiin deemu lubbuu. Amma duuba akkam haa goonu haa erginuuf nama akkamittan usmee. Maakii dhaggeeffadha al tokko dhaggeeffadha. Jarrama TikTokii koo ni beeka waan ta'eef karra TikTokii na qabuu hin danda'anu yeroo baduudha na qabuu hin danda'anu waan qabame moo Inni jirta ka TikTokii isa kana dhiistee TikTokii biraa banatta. Biraa banatta. Rakkoon qabu TikTokiin. TikTokiin dhiista kaa fooloolee fooloo 50 qabdaa 50 miti 100 fiduu dandeessaati kan dhiistee. Ati kana siyaachisiin kana loogaatu gootee kabraa bara. Sagaleen kee ni jira sagaleen kee sana qaqqabaara. Egeessee miti. Inni dhagaame. Ani yoom TikTokii dhaaboo ittiin na qabsiisan jedhe malee. Inni dhiista kan gubda lubbuu yoo gubda eessaan si argure. Ati amma asii deemuun barbaaddu bika jirtu kanarraa. Deemuu nan barbaadanii paaswoordii kodhiisee deema maakii paaswoordii kodhiisee deema. Kun rakkoon qabu achi. Naani Achuma lubbuu bahuu dandeenya waan hundaa ofirraa hin qajarta. paaspoortiin baafataa bar paaspoortiin birrii 200 birrii 100 waan akkasiitiin baafataa bar paaspoortii lubbuu kee baafachuu caalamoo paaspoortii boosa. Paaspoortiin ni baafamaa bar. Maallaqaan baafama. Wanti maallaqa qabaannaa wanti hin taane hin jiru. Paaspoortiin lubbuu keetirra hin caa'u ni baafatta. Lubbuu dhugaa dubbataa jirtaa mi garuu? Wallaahi laazim dhugaa dubbataa jira. Yaa sirraa dhugaadhaa. Kan bardura Oromoon ni jala taa'anii bar gizee danuu itti madhaabaren beekanii bar. Amma yoo akkumatti ajandaa faa akkumatti wanti faa yoo barbaaddate rakkoon qabu laal ajandaa siif goona garuu yoo dhugaa ka dubbataa jiraattu waa hunda caala maallaqa caala tiktookii caala paaspoortii caala lubbuu keetu dursa. Ati nagee taanaan wanti hundi ni dhufa jechuudha. Ati nagee yoo qabaatte wanti hundi ni dhufa akkamitti dhufne namni lubbuu isaa osoo lubbuun isaatu lubbuu isaatiif sodaataa jiru paaspoortiin kiyyoo hin jiru. Sigalee ammas biratti. TikTokii yoo naqabanuu hin jiru. Namni lubbuun si badura si qabanii yoo si galchan si galchuu wayyaa bara. Hidhamuu Maakii dhaggeeffadha wanta akka sedheefi duraan